Aduun beeku. Hin kaffalchiisu. Wifi nama baatu. Aduun beeku anaafis naa gochuu didani. Maalin ilaala? Dhugaadha. Anis dubbiin kun baay'ee na dhibe dhugaa. Akkas jechuu isaaniiti garuu akkas ta'uu hin qabu. Nama waan gaarii hojjetu jajjabeessuu qabna. Nama waan gaarii hin hojjenne immoo sheeris gochuuf hin qabnu, laakis gochuuf hin qabnu. Gaafa akkas goonu isaan hin jabaadha hojiin keessan kun gaariidha jechaanti jirra. Gaafa akkas ta'u immoo wantoonni badaan addunyaa keessatti ni babal'atu jechuudha. Namoota waan gaarii hojjetan immoo bira yaa dhaabbannu. Warroota immoo waan gaarii hin hojjenne immoo subscribe laakis goonee namoota biraan ga'u osoo hin taane gorsinee lakkii kun sirrii miti jennee deebisuu qabna. Galatooma ulfaadhaa. Mee boruu dhibbanaaf guuta isiniin jedha. Hundi keessan gatii silaa isiniin kaffalchiisu waayifaan kan madaamiti. Galatoomai subscribe naa godhaa isiniin jechuun jaalladha. Hojii gaggaarii ana biraa argattanii isiniin jedha. Amma humna kiyyaatitti isiniin jedha. Galatooma. Bishaanis biqiltuus bishaan obaasatan jira isiniin jechuu jaalladha.